عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجتو الماء oromo qaqqaalewwanii fi gaggaariiwwan idil addunyaa irratti argamtanii beeka nagaa taatanii rabbi sa'aatii amma jirtan tanaan isin gahate isiniin jecha ani tamuutu beedha warri tamuutu bif maatii taatan hedduu takka gallatoo maasiniin jedha warri gaana haaraa gara chaanala kiyyaa dhuftan kootaanatti dabalama maatii kiyya ta'a subscribe like gochuun maatii kiyyatti dabalama isiniin jedha warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaa ta'a isiniin jedha. mata dureen tiyyaa kan qabadhee dhufe oduu durii yookiin sheekoo afaan oromoo lukkuufi saddiiqa. bara durii saddiiqa ganama ka'ee nyaata ishee barbaadacha osoo jirtuu lukkuu warra tokko heddummaatanii nyaata isaanii barbaachaa osoo jiranii kormaa lukkuu tokko iyye. Saddiiqni sagalee kormaa lukkuu dhageessee sagalee keettuu baay'ee natti tole mee irra deebi'iin naaf jetteen. Kormaan lukkuus luka lafatti ejjatee ija isaa lamaan dunuuffatee osoo iyyuu saddiiqni utaaltee morma kormaa lukkuu qabatte. Lukkoonni warreen hafanii baqatanii gara manaatti deebi'anii saddiiqni kormaa lukkuu fudhattee osoo fiigaa jirtu kormaan lukkuu saddiiqaan akkas jedhe osoo ati lallabdee lukkooleen hedduun deebi'anii dhufu kanaafuu iyyii jedheen. Saddiiqnis tole jedhee yeroo iyyutti kormaan lukkuu harkaa bahee muka irra bahee saddiiqa jalaa galee jedhama. Videoon tiyyaa asumatti gabaabbattee obboleeyyan tiyyaa yoo dasiisin jedhee yookiin yoo isinitti tole subscribe like gochuu hin dagatinaa isin jedha. walaa jajjabeessuu qaqqaalewwanii fi gaggaariiwwan ilmaan oromoo idila addunyaa irratti argamtanii nu wal malee maal qabnaa nu waliin aadannaa isin jechuu kooti. warri maatii kiyya taatan ammoo like godha warri ganaamoo haaraa gara chaanala kiyyaa dhuftan subscribe godha natti dabalama maatii kiyya ta'aa isin jedha. asirraa wanti tokko hin hubattan jechuu jedhee yaada abdii qaba. Innis maali yoo jettanii ta lafaa fuunatti ta'u kataa buusan jettee oromoo yoo mammaattu namni tokko otoo kabiraa fuudhuuf yookiin haafa yookiin weekkisu taqabuyyuu gata saddiiq nama gowwoomtee kabiraa baay'ee argadhatti kormaa lukkuu gallakiftee kormaa lukkuu harkaa galee isa ammoo qarummaa isaati isa galchee saddiiq ammoo gowwummaa isiitti odoo taanii faafoftu ta argatte nasiibin jenne tabiraa baay'ee argadhatti lafa kiyaattee iyyessa isii dhattee akkasitti harkaa galee jedhama. asirraa waa tokko irraa hubanna tama qabnu rabbiin barakaa keessa nuuf haa kaa'u tama qabnu irratti nasiiba nuuf haa godhu hinna sabri nuuf haa godhu isiniin jira obboleeyyan kiyya odoo harkaa qabnu ta lafaa fuunutu ta harkaa qabnu harkaa baddi jechuudha. waan harkaa qaban jabeeffatanii tabiraa rabbiin itti kadhatanii soqachuutu caala. akkasii isiniin jedha obboleeyyuu tiyyaa. saddiiqa jechuun namni wallaalan jiru saddiiqa jechuun akka naannoo keenyaatti jeedala. jeedala namni wallaalan jiru yeroo bonaa jeedalli hoolotii nyaatti oduma argine luuxxee fa'a yookiin lushaa lafarra deemtee honni qabdi jechuudha. lukkoolee miti hoolotii nyaatti deebitee huutuullee hin jedhama. ta'uudhaan isaan argin huutee dhiiga bichaa keessaa xuuxxee biraa deemti. akkasii isiniin jedha waan dhageeffataniif galatoomaa ani tamuutu biidhaa. chaanala kiyya subscribe like naaf godhaa isiniin jedha qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwanii. aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti oduus ta'ee mammaasas ta'ee yookiin waan dibataarraallee ta'ee akkamitti akka burcii balleessinu viidiyoo biraatiin qabadhee isinii deebi'a. ammas rifeensa keenya akkamitti qabanna warri shamarranii deebi'ee ammas burcii akkamitti balleessina fuula keenya akkamitti qabanna akka waan ofii kiyyaarraa fayyadameetiin jedhee qabadhee isiniif dhiyeessa isiniin jedha. na jajjabeessaa ani teessanii isin kenna jechuudha. walaa jajjabeessinu nama kamiyyuu haa jajjabeessinu waa gatii waliin kafallu isiniin jedha. amaanillah nagaranaa jiraadha. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. nagatti.